بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا مولانا أنت الذي يحيي ويميتنا لا تخزنا في يوم بعثنا. الله يا مولانا أنت الذي يحيي ويميتنا لا تخزنا في يوم بعثنا. السلام عليكم يا أمة مسلمة kawajin jirade jirenya dababa gubala peti akase sini hima menadage vada wasni muslima guddisni ilmani silajibuma kanirra guddisan sunna islamumma akhlaqni ijolle di nambare fama guddisni ilmani sila dubbiyama menun salbisini guyyatti kiyaman hadaf abbaa isaanii turraa gaafatama akkan gaafatamne nu godhi yaa rabbanaa. Allahu yaa mawlaanaa anta allazii yuhyii wa yumiitunaa laa tukhzinaa fi yawmi baasinaa. Ilmoo dhaluun qofti maaluma nuuf gooti yoo hin guddisine sunnaa nabii irratti ummanni muslimaa teenna imaamumti nutti haa hidhatan ummanni birooti. Quraana ni qabnaa karaa qajeelumti nama isa hordofee milkiin dabarteetti wayka saaraa nama isa dhabeeti. Meenuun kasaarsini guyyatti akkana. Allahu yaa mawlaanaa أنت الذي يحيي ويميتنا لا تخزنا في يوم بعثنا. Daandiin nuti qabnu daandii hunda caala yaa diinii muslimaa kan mul'atu halaala gariitti mul'atu qalbii isaatu bal'aa karaa qajeelaa dhiisee turrerraa shafila wanti inni hojjetu hundi isaatu faalla. Meenuun jallisini Allah yaa rabbanaa. Allahu yaa mawlaanaa أنت الذي يحيي ويميتنا لا تخزنا في يوم بعثنا. Tokkummaa qabaachuun silaa magaarii muslima tokkoomsi yaa rabbi yaa baarii quraana hojjetutu silaa karaa sirrii meenu godhi rabbi warra qabu firii aduwwii muslimaa hunda addaan hirii yaa rabbi caccabsii godhi bitintirii bakka tokko miti kumatti jijjiirii yaa rabbi nu deebis tokkummaa isa durii quraana nu dubbatee jira gooftan keenna gaarii. واعتصموا بحبل الله جدابري من فجاسني ربي يا مولانا. الله يا مولانا أنت الذي يحيي ويميتنا لا تخزنا في يوم بعثنا. Waa'ee barumsarraa dubbachuun dirqama namni waa barachuun silaa dubbii cimaa jalqaba ilmaantu kanaan leenjifama tarbiyaa islaamaa irratti guddifama hadiisa quraanaa kanaan kunuunfama akhlaaqni isaatu kanaan bareeffama arrabni isaallee kanaan qajeelfama barumsa islaamaa barachuun dirqama yoo na dhageessanii ummanni muslimaa hamma beekiti yaatan asinii dhaama namni waan barate yoomuun tuffatama keessaa nu baasime dhibee wallaalummaa meenuun dhamaasini wallaallee fokkinaa. Allahu yaa mawlaanaa anta allazii yuhyii wa yumiitunaa laa tukhzinaa fi yawmi baasinaa. Hirribarra jirra takka lafan kaane dorgomaa ta'uuf hiriirayyuun seenne yoo dhaabbanne laallu bakka irra geenne diina caalu harkatti qabanne ummata yahudaa jala shanaafanne uffata xiqqeennaa hundumaa kaawwanne kabaja ofii qabnu ofirraa mulqine ummata yahudaatiin kunoo tuffatamne meenuun xiqqeessini Allah ya rabbana. Allahu ya maulana
أنت الذي يحيي ويميتنا لا تخزنا في يوم بأسنا lubbuu jaallatanii diinaan qabatanii lubbuu fi kennanii diinaan tikfatanii waan gaarii kennanii jannata bitanii jannanni widdeedha tapha hin seeyinii olii gadu taaluun mindaan argatanii hamma jiruu keetii ofitti hin safinii osoo kana jettu qabriin si fuudhinii maasiyaa qabattee rabbitti hin dhaqinii hirbaata azaabaaf of hin affeerinii wamalaaf tullubbuu tanteen sosobini addunyaan gantuudha ittiin hirkatini nu hofalchi rabbi hofaltii barbaanna allahu yaa mawlaana أنت الذي يحيي ويميتنا لا تخزنا في يوم بعثنا يا رب سلمنا من عذاب النار إركوت بربانا تنسر رياف سمرا قلبي نبراري إخلاص تقوى قلبي نجاري بيتنا هندات نستري أبا لافاف جبا يا ربي يا باري ركوبا يقبنا تنرافوري jireenyi muslimaa hundu ajiibuma bahaa fi dhiirattis maroorrifama misaa'illi hundu irratti laalama bineensa alaattu irra kabajama walii galtee dhabuun kun hundu argama akka waan rakkootti ummanni gubama carraa kana ta'e ummanni muslima silaa tokkummaadhaan ofirraa qolama jegnummaa qabaachuun mirgisaa eeggama namni yoo sodaate hima tuffatama osoon hojjetini nasriin kajeelama yaa rabbi nu godhi minal mansuuriina allahu yaa mawlaana أنت الذي يحيي ويميتنا لا تخزنا في يوم بأسنا waa'ee Falastiinii dubbadhu meelaata dhumaatiin daa'imaa garaa nama nyaata ayyaa jedhee olii gad warwaata ummanni Yahudaa eegaraa jabaata dhiigni gajjigfamee galaana fakkaata yaa rabbi birmadhu mazluume ummata gara laafoo kiyya yaa abbaa rahmata العزة لله ولرسوله وللمؤمنين الله يا مولانا أنت الذي يحيي ويميتنا لا تخزنا في يوم بأسنا الله يا مولانا أنت الذي يحيي ويميتنا لا تخزنا في يوم بعثنا